Hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Roozatu hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onirraa maddee osoo amantiif kutaa hin jenne isin haa ga'u isin jecha. Hadda akkuma beektan wanta anaaf hajjiidhaaf jechuudha. Anaaf hajjii akkuma argitan jechuudha. Wallolleetiin hin jirra. Amma sanuu kuulanii dhiisetiin natti dadabreetiin hin jira. Kuulanii irraa bu'e maaliif kuulanii irraa bu'e illee beekanii? Akka ilaalutti wal bira jiranii ani isaan bira hin jiru baadiyyaa jira akkuma isin beektanitti jechuudha. Ani isaan bira hin jiru osoo isaan bira jiraadhee bareeda ture. Dubbataan dubbii lama cal'isan ergaramaa jette Oromoon. Ana hajjiin amma jechuudha bakka haadaa baheetiin hin jira. Maal akka inni irraa qabu illee hin beeku maal akka inni jedhu san hin beeku daawwattoota kiyya. An baay'ee nama kabajes baay'ee namaafis bakka qaba jechuudha. Bakka guddaa namaa qaba akka mataa keetti bakka guddaa namaa qaba. Maaliif ree nama tokko hin kabaja. Erga namni sun kabajaa jedhee ammootu hin obsee nama kun obsisiin fixachiisa. Ani amma wanta inni jedhu haasoo hundumaa dhiiseetiniin amma kalee diraamaa gadhiiseetiniin ture jechuudha. Ani ilaallee kan inni gadi dhiise kana jechuudha. Reefumtaan ilaalutti jira dhugaa rabbii osatti hime. Baay'ee obsa nama fixachiisa jecha hajjiin jedhu jechuudha. Ani amma waan biraa takkallee hin jiru. Ariifadhaallee sanuu beektinii haasaa guddaallee isinitti dheeressuu hin barbaadu booda inshaallah yookaan boodoo kaa'iftan isiniif deebi'a. Wani nan hajjiin jedhu bichaan. Roozaa jedhe abbaan kee jedhe kabajaa qabaa jedhe. Ani kabajaan qabu jechuudha. Okay. Ani kabajaan qabu abbaan kee kabajaa qaban hin beeka abbaa kiyyaa hin beeka. Ani kabajaan qabu akka inni jedhetti kabajaa hin qabdu akkana kabajaa kiyya maaliin na argite akka nama ammaa wajjin nyaachuun illee hin ta'u takka jedha daawwattoota kiyya. Deebi'ee ammallee jedhe mistira kan kee gabbaasuuf qophiidhaa jedhe. Mistira kee gadi baasuuf qophii ta'e Roozaan maal akka taate maaliif ani ofitti amanamummaan qaba. Eenyuun akka ta'e ofitti amanamummaan qaba. Mistira kiyyaas yoo gabbaase bareeda ta'ee mistira kiyyallee gabbaasanan aadii Omar akkoon hin jiru mistira kaniin qabaatu taate waniin badaawin kaniin qabaatu taate aadii gabbaasus hin cinqadhu wanti na cinqu takka hin jiru jechuudha. Amma inni mistira kan keessis gadiin baasuu maaliidha akkana dhaabbaddu yoo dhaabbatte dhaabbaddu jedhe. Ufii dhaabbachuu dide ufii na tuqe. Ani Roozaan akka isaatii miti manatti amma ammas deemee maal jaa na jaalattee na gaafachuu sodaatteetiin hin jette yoo na gaafachuu sodaatteetiin hin jette hiriyaatti hin himtuu hiriyaa asiisitti hin himtuu yoo waanaan jechuu sodaattee jee. Dhiiruma maal jiru dhalatti dhiira gaafata. Deebi'es safuun qaba intala Oromooti nama gaafatu miti nama dhiira gaafatu miti wallaahi dhugaa isinitti maaliif hin gaafadha. Manatti hafees hin jee miliyaana dhiirti miliyaana garuu kaniin rabbi namaa qoodu hin beekan waan ta'eef jechuudha. Deebi'eetiin na jaalattee nama kolfisiisa dhugaa wallaahi baay'een kolfe yeroo inni akkas jedhu viidiyoo isaa ilaalee jechuudha. Na jaalattee Roozaan na jaalattee nama gaafachuu nama natti hin ergitu hiriyaa isii fa'aa jedhe. Gaafadheetiin ani hiriyaa hajjiin jaaladhe jedhee namatti erga. Jaarsa jaartii qabu dhiisii. Sihii jaartii qabu. Sihii jaartii qabu dhiisii. Nama jaartii hin qabne hin gaafaddu. Maaliif hin gaafadha? Intala safuu beektu intala Oromooti. Intala Oromooti. Sii galeetiin hin jiraa? Nama safuu beeku. Nama jaalalaaf illee hin jaaladha kan jaaladheef yoo ta'e malee nama bakka qabu miti. DBS daawwattoota kiyya wayitii Roozaan na jaalattee jedhu takka. Ishi badii yoo qabaadhe natti mura. Badii keessan guutuu waan isin naan jettaniin furadha. Roozaa badii qabda yoo jettan daawwattoota kiyya nuun furadha. Isinis kabajaa isin akkuma na kabajanitti illee ani isin kabaja. Warroonni naa cinqamtan Roozaa bahuu deemattanii mistira takka yoo haa baasu. Yoo inni dhiira ta'eetiin hin jedhe surree takkaa miti. Qabattoo tokko dhataami gaafa mistira kiyyaan qabu mistira kiyya baase inni surree lama hidhata. Ana mootu gurdee shishin yookiin baafaddeetiin surree saayisii godhadde deemashi
gaafa mistira kiyya baafte dhugaadhasi nattu kalata qaba bakkiinti kalata qabu dhugaan dubbadde si taa'ee nyaatu gadi bahee YouTube irra dubbadde asooti dubbachuu baatte anillee hin dubbadhu takkaaf takka waan ta'eef jechuudha mistira kiyya qabaannan kuno fardis kuno meedaanillee kuno jedha akkuma YouTube irratti wal baasne wasaaxallee kana agartee bilbiltee nan gaafattu jedha sittu gabbee YouTube irra dubbate waan jaartiin ante goote caaltuun gowwaadha gowwummaa isittuu jaarsisii kiyya na hajaalatu jetteetiniin caaltuun jaarsisii kiyya na hajaalatu na kabaju jetteetiniin itti kuno hajji akkana naan ji'anii achi dhugaadhaaf haatteetu mul'iftee dalagaa isaanii YouTube irra gadhiisi jedhanii jedheen mumkin dalagaa isaanii homaa rakkoon hin jiru ati dirummaa qabaattee surree hidhattee taanaan mistira kiyya gadi baasi roozaan nama sodaa qabu miti mujrima nam beetu maliyan fayyaalummaa sin qaba mujrimu malleen qaba akkasumatti eenyuuf gajjedhe si miilisi dhunkadda rabbi wallahi dalagaan qaba daawwattu yeroo YouTube irra bahee afaan banuun qabu yeroo YouTube irra ansiraan hojiin qaba nama dalagatee buluu nama of ta'eetiin jiraadhu nama gabbaheetiin dhalaa dhiiga dhalaa nyaadhu miti yan dhalaa taan dhayxee bira taan dhayxee mistira kan kee hime kanaafi kaka keetii kana meeqa jira dhibba jira beeka kaka keetii dhiiga dhalaa taa'eetiin nyaatu dhiiga dhalaa taa'eetiin nyaatu kaka keetii dhibba jira siif gala kanaafuu barnoota ta'a maaliif firee yoo namummaa qabaatti yoo dhiirummaa qabaatte mistira kiyya gabbaasin hin daawwattoota kiyya isin ammoo baay'een isin jaaladha yoo badiin qabaadhe waan isinaan jettanii isiniif hin fixadha daawwattoota kan kee dhiifama gaafadhu jedhe dhiifama isaanatti inni akka itti gaafadhu natti beeka daawwattoota kiyya yoo hin badii qabaadhe immoo isin gaafadhaan badii kiyya natti mura waan isin jettan hundumaanumaan fudhadha naa barreessaa koomentii jalatti maaliif firee baay'ee takkan aareetiin jedhe yoo ati dhuftee naan jee miila nan dhungote eenyu miila dhungodha roozaadhaa bar miila dhusi dhungodha rabbi kiyyaafuu saranne namaaf dhiisiitiin si gala kanaaf hajji uf kabaji koolan irraa immoo buute maasha Allah koolanii si bira jirti koolanii wajjin jirtanii wal dhageettanii waan wali himtanii koolanii si bira jirti irraa buute anas farra fagoo jiraame si bira dhufa insha Allah umutti qonnaa fi hin jarjarin kanaaf na jaalatti roozaan mistira ammallee takka jedhe jaarsaaf jaartii nama miqa addaan baasinaan jettisa duraan aaraawoo aariif xadheetiin hin jira nama jahamu torba daawwattoota kiyya taamaame ishii jaarsaaf jaartii nama jaha torba biikana keessa addaan baaste jedhe rabbumaa jedha as baase jedhaani yoo inni jaarsaaf jaartii roozaan addaan baaste nama torban san as baase yookiin jahan san as baase ani hajji miira jala kufuumti itti qalee uffisee akkasittiin fixadha deebi'e yoo badii qabaadhes hin beeknaan akka mataa kiyyaatti badiin qabuun jaa malee yoo badii qabaadhes hin beekne daawwattoota kee dhiifama sanarraa badii yoo qabaadde roozaa waan akkana kana balleessitee waan akkana irraa goorii sitti balleessee waan jetta badii kiyya waan ta'eef koomentii keessan jalatti ilaalee isiniif deebisee akka jeessin jettanitti hin dhiisa waan hundaa jechuudha. Ijoolleen takka takka keessaan dhuftanii cinqamuu jirtan hin cinqamina roozaa jettanii hin cinqamina ani ufin beeka mistira kiyya haa ba'u ufin beeka maal akka ta'e eenyuun akka ta'eef beeka mistira kiyya baasu maaliif baasa roozaa ka maal ani nama jaaladheetiniin mallaqa namarraa nyaadhu mana taa'ee dhiiga namaa hin dhugu akka keetitti jechuudha sihii ka dhiiga namaa nyaatee dhiiga dhalaa dhugeetiin hin jedhu marqallee akkatti marqulleessitu natti maa akkanatti marqalee akkanatti jetta marqamu arusi dabaran sigala tamam ishi waan ateetu hundoo fudhadha kanaaf namummaa qaban namni mistira kiyya baasa olii gaddeemte YouTube irratti akkanatti roozaa eentu baasa dubbii akkana bilbiltee nan gaafatin jettama YouTube irra baate sittu baase waa'ee kana sitti dubbate jechuudha ani amma in ariifa laalee dhugaa rabbii isinitti mee kanaaf waan isin jettan guutuun hin fudhadha isin kabajas isin jaaladdas garuu yoo badii qabaadhe naaf barreessa badii kiyya hin fudhadha wallahi badii kiyya waan ani badii qabaadhu hin fudhadha akka isin hin fixadhullee abdiin qaba kanaaf garuu hajji miila jalatti kufee numa silunganeshi namummaa qabaattu mistira kiyya qabbaas daddafitama osoo hin turin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagatti